miseensota waraana mootummaa Itoophiyaa kan lola kanarratti booji'aman waliin illee turtii taasisnee jirra. Egaan gidduu kana akkuma beekamu mootummaan PP falmii jibbaataa opereeshinii farra riphee loltummaa jedhuun goleelee Oromiyaa cufa keessatti duula labsee jiraachuun ni beekama. Gama kibba Oromiyaa keessaayyuu Gujii Ba'aa keessatti hojiirra oolmaan duula kanaa maal fakkaata? Itti dhiyaadha. Birda raqisi maal goontaa ta'een maal dhufudha? Enga dandan dabala. Maan ijool? Fagoo hojii diishkaa. Ogaa. Eekanne hun akkan godhuu jira maal akkan? Yooyyaa kan baara fayyaa. Hayya maali? Fayyaa irratti biyyoolessa Oromiyaa irraa dubbisuu jira gaafa hiyyaatti adoon seenee dhaggeeffattoota kennaa maqaaf gaafatamummaa hankeessiif. Galatoomii ani daawwaa kannaalee naan jedhanii ittaana ajaja waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa Booboo zoonii kibba Cibra Soddon Boorooti. Ayyee jaal daawwaa kannaalee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti ittaana ajaja Cibra Soddon Booroo godina Gujii Ba'aa heessochoo mee haalli lolam kee jirtanii hummaan fakkaata? Haalli lolaa akkasuma akkuma guutuu biyyattiitti waraana bilisummaa Oromoo sahattaa jabduu itti godhuuf akkuma mootummaan federaalaa walgahii irratti taa'ee mirkaneeffatee opereeshin bal'aadhee akeekkatee ba'ee eegaa yeroo jalqabaatii fi kallattuma kanaan kibba Oromiyaa gama Cibra Soddon Booroo duuluu jalqabee duulli kuni kallattii godina Gujii Ba'aa magaalaa Nageelleerra kallattii godina Booranarra kallattii lamaan duulii godhamaa jira. Eegaa duulli kallattii godina Gujiitiin baame gaafum jalqabamuyyuu rukutamee garumna diraatii Nageel jala socho'uu dadhabe. Kunis kallattii godina Booranaatiin magaalaa buufata magaalaa aanaa Waachillee godhachuun achirraa ka'ee gara magaalaa Uudatiitti malaa ture. Eegaa irraa gama waraana Cibra Soddon Boorootti gargar galaanaa gabbu'e ergaa jalqabee guyyaa ebla kaleessa jalqabe ergasii lolii kallattii galaan irraa kallattii hedduun jalqabe kallattii Dirree Diimaa kallattii Malkalamii Asiinagaa kallattii Malka Gubaatti kallattii 3-4 oliini humni waraana humni guddaan dhufe. Eegaa humni dhufu hundaayyuu agammaatti wanti tokkolleen argame hin jiru kisaaraaf miidhaa malee hundinuu rukutame amma darduubaa deebee jira. Ayyee sababi duuli humbifaaranii galeef maani? Sababi isaa duulli beekamaadha. Waraana bilisummaa Oromoo cabsinee Oromiyaa keessa qulqulleessinaa ka jedhuufi gara waraana bilisummaa Oromootti duuli jalqabe duguuggaa uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootti irra taasifamuu fi warri akeekkate akka warri yaadu ta'uu yoo baateeyyuu akeekaaf kaayoon isaanii waraana bilisummaa Oromoo laftanirra duguuganii dhabamsiisuu isaanii kaayoo isaanii. Ayyaam lol geggeessuu jirtan kanaaf lol mootummaa weerartuu PP hunjira haturiitiin garaagarummaan inni qabu jira. Garaagarummaan inni qabu garaagarummaa adda didii hin qabu akka addaatti egaa humni guddaan socho'uu meeshaa ammayyaa hidhatee socho'uun alaa wanni silaa sakattaan egaa karaayyuu nami jaalatee nuu dhiise dhibiin hin jiru. Immoo hadurirra addu wanni godhee duraani lafum qabatee ufi irjirirra nu bobbee nu lolaa wallolaa lolu weeraraa taasisaa turre amma immoo aleellee laf duraanii waraani mootummaa dhuunfatee jira keessa qulqulleessinee uummata Oromoo bilisoomsinee jirra. Laf bilisoomti immoo deebi'ee qabachuu fi duul qabanna lafa godhaa jira. Duri ammoo sakatta'is ofirraa nu deebisee Oromiyaa keessa nu baasu naannoo qubatee jirsun akka nu qaban nu taasisuu irri ture. Har'a ammoo laf bilisoomtee deebisee garboomsuuf yaalaa jiru waan ta'eef naannoo qabanirra sila nu buqqisuu waan barbaadu faddummaan isaa laf bilisoomtee waraana bilisummaa Oromoo irri jiru deeffachuuf lolaa jira jechuudha. Malee bakka qabannaa isaa qabatee dhuunfatee jiru keessa akka kaleessa sochii raasaa nu adamsuu hin dandeenye magaala dhuunfatamte deeffachuuf lolaa jira. Ayyee duul warri geggeessuu jiru kanaan qaamonni waraana PPtiif loltoonni ergisaa jirani eenyu faatisan loluu jiru qaamota sun keessa. Loltooti ergisaa beekamaadha. Duraani waraanuma Itoophiyaatiin duri gaafa lollu waraanuma Itoophiyaa ture immoo loltooti ergisaa akka waraan eektiraa ka'ee makamanii jiranii asiin waraanii naannoo Soomalee warri akka liyyuu poolisii itti makamee jira warrootana jira warroota ergisaa. Ayyee duul kanaan mootummaan akka injifannoo galmeessee dubbachuu jira isan gam keessaniinoo maan jettan? Injifannoon inni argamsiise tokkollee hin jiru yoo dhumaatiif kisaaraa ta'e malee yoo waraan bilisummaa Oromoo hidhachiisuuf moona qabsoo guddisuu ta'een ala kun injifannoo eenyuyyuu addunyaa bakka barbaadameetti argamuu jiru. Kanama jira qabni harka qabnu meeshaa ammayyaa
inni mootummaa Turkii irra dheengaddum galchee guutuun harkeen galee jiru kunini injifannoon takkaalleen kisaara yoo ta'e malee faayidaa inni argachaa jiru hin jiru hareeffaaf madoo isaa baqatee keessa ba'aa jiru karaa madoo ofeetii isaa gammaatti kan awwaalamin akka biyyee lafchiisuu jira kana homa wanti takkaalleen kisaara malee wanti inni argachaa jiru tokkolleen hin jiru humnoota warroota gameeyyiif warroota jajjaboo dhabaa jira hooggantoota waraanaa dhabaa jira miseensi jajjabaa dhabaa jira malee faayidaa takkaallee argachaa jiru hin qabu lafa haleessin qabanne dheellee takkaallee waan qabatetti adeemaa jiru hin qabu kisaara malee bu'aan inni argachaa jiru hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo ammoo faayidaa guddoo argachaa jira lafum isaallee dhuunfatee gubbaa jira akkasuma lafum to'atirraalleetti meeshaa ammayyaa fi rasaasa akkasuma waan is barbaachisa hidhannoo guutuu hidhachaa jira humna daraan humnaaraa dabalachaa jira waraanni bilisummaa Oromoo. Ayyee gaaffii hangaafachuuf deeman mayyuu naa xuxuxxee jirtamee injifannoon gam keessanii waraanni bilisummaa Oromoo galmeessuu jirmaan fakkaatu waan argamuu jira dhaggeeffattootaaf daawwattoota kennaa nu ibsi jaaldaawa. Injifannoon argame akkuma miidiyaa irraa mul'atu kana meeshaan ammayyaa kilaashiin ammayyaa duraan hin jirre hadhiyoos dhiyeen biyyisaa seene meeshaan ammayyaa ta'e kilaashii Turkii jedhamu kilaashiin kun baay'inaan waraan keenya harka galee jira akkasuma meeshaan akka BKM snaappira hedduun harkeen galee jira wantoonni ajajooti isaanii qabatanii reediyoo kooliin gurguddaan akkasuma namooti qabamanii booji'aman odeeffannoo haaraa irraa argachuuf waraan isaaniitiifis akka fakkeen kaamuutti qabamanii booji'amanii madoon isaanii yaalamaa jirti injifannoolee akkanaatti argamaa jira. Ayyee loli hudhamma dhaabbata mooyaatti fufree. Loli hagammaatti warraatti baqatee duubaatti deebi'e malee waan dhaabbatee dhibiin qabu ammirraallee loli eegaluu danda'a sa'aatii ammaatti boodaallee. Ayyee bakki loli kun itti geggeeffamuu jiru tawaasii maal fakkaata? Miidhaan warri uummata irraan ga'uu jira. Miidhaan hin jira miidhaan jiru uummati karaa ongeetii wal qabatee balaa karaa lama tarka qaba lol karaa lama taasisaa jira tokko mootummaan kunini duguugga irraa raawwachaa jiru kanama diqqan jenne guddan jenne bakka argeetti nama laftanaa tark tokkollee namni dhiisin jiru nama dhiirtee dhala ta'e dadda ijoollee ta'e amma barbaadeeyyuu nama gam kanaatti arge uummataanaanis haga qabeenya uumamaa gooburu isaatti agorii isaatti wanni takkaalleen kan ni dhiisin jiru cufa duguugaa jira cufa fi xuufa keekkatee itti adeemaa jira lafoota gaa bakka naannoo galaan taasisuni xoobruuf waan jiraallee gubee birayaa jeneteer uummata gubeeyaa midhaan uummata ciree balleessa kunini uummata duguugaa jira ammoo sila akka akeek isaanitti waan danda'ameen miidhaa keekkatanii ba'anii garuu uummati keennaa gammaatti namni inni lubbuu isaanii balleessuu danda'e hin jiru gammooraan bilisummaa Oromootiin badiinsaaf qabamiinsi inni uummata keennaatti yaadsuun irraan qatee jira akka akeek isaaniitti akkas ture immoo akkas ta'uu hin dandeenye uummati keenni immoo nu walii cichee rakkinni bona kana guutuu danda'e rakkoo waraana kanaaf osoo gadiin jedhini hagammaatti mootummaa gulba'uu didee lafni soomtirraan nu waliin cichee ta'aa jira. Nyaapi hunammallee fuulduraaf sahatta guddoo akkuma misanii geggeessuu jirkan kallattii cufaatti iyyuu sahatta akkasii geggeessuuf qophii qabaa qophii xumuree jiraa jedhan isan hogam keessaniin ofirraa qolachuuf qophiin isan qabdan jirti. Qophii qabna qophoomnee jirra akka qophoomnee jirru injifachuu keennaa tura qaba hagammaatti injifannoo malee wanni takka waan nurga hin jiru suniyyuu qophii taasise yoo sila qophiin qabaatini akka salphaatti injifachuu danda'a kanaaf qophii karaa barbaadeenu yoo warri fide akka barbaadeenu allatti kamiinuu bifamiinuu qophoofne jirra waan ta'eef wanni takkaalleen kanaan boodas nu sodaachisu yookaan duubaan nu deebisu bakka geenne nu hanqisu bakka dhaabannerraa gar fuulduraa dabarra malee bakka ejjiin kanirra wanti addaas kanaan booda nu deebisu tokkolleen hin jiru allatti kamiinuu qophiin keenya xumuramee jira. Ayyee jaaldaawa guddoo galatoomsiin jennamee dhumirraatti dhaamsi ati uummata Oromoo yookaan odoo kun ta'e jettoo jiraate dhaamat. Dasa dhaamsi qabu dhaamsi dheeraa dhibii miti immoo egaa uummati Oromoo impaara Itoophiyaa jal jiru egaa ukkaanfamee jira sagalee isaatis bakki itti dubbatuu fi akkaataan inni waan taate isirgee akka barbaadeetti ibsachuu hin danda'u maaliif ennaan qabamee jira uummati kun marfamee jira miidiyaa fi bakki inni wayimas dhibiin hin jiru immoo ta'uuti uummati keenya biyyala jiru bakka barbaadeetti mootummoota addunyaa fila addunyaa hedduu waliin oola waliin jira akka barbaadeetti injifannoo kana rakkinni uummata Oromoo kan ibsuu fi dubbachuu fi hiriir ba'uuf dhageettiitti gochuu danda'a
Anaa fi akkuma rakkinni uummata Oromoo kee jirsuni lol waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jiru injifannoonni argamsiisaa jiru akka inni dhageettii horatuu fi fuula addunyaa biraallee akka inni mul'atutti of qusannoo tokko malee namni hundiinuu akka irraatti hirmaatee jabaatee waan kana nu dhageessisuu fi nu mul'isuu isaan dhaamadha. Keessumaatti warroonni biyya alaa jirtanii harki keessanii warri harki keessan diid jiru miidiyaa kamirraatti hirmaatanii sochoosuu dandeettan hundiinuu akka nu sochoosanii dhaamadha. Ayyee jaaldaa waadhaamsi guddoo dansaa dhaamattee galatoomsiin jenna. Waraan bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Ittaanaa ajajaa humna furgaatu cibra 30 booroo lolamtu heetteettanii al duul sakattaa jibjibbaa taadhee mootummaa sirna faashistii PP uummata Oromootiif waraan bilisummaa Oromoo irraa banee jiruuf qolanna gam keessaniin taasifamuu jirullee akkasumallee injifannoo argameef akka waliigalaa sochii duulichaatiif kasaara mootummaa dhaqqabuu jira ilaalchisuun dhiyaattanii irratti biyyoolessa Oromiyaa irratti uummata Oromootiif waan kaaftaniif guddoo galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa dargadhaa saniin jenna.